jimaa qama fedhii haadha manaa guutuu hin danda'u jedha. Jaluma muree ergiteenyaa bartanuma shakkii takka hin qabne bar. Jaluma muree sodaa takka malee qaanii takka malee saalfii takka malee sheekha gettee osoo ati gudda gettee isa bakka sanatti eegdu maal jedhu feesii fi abbaa keetii fi abbaa keetii fi abbaa guddaa keetii fi haadhii fi ollaa kan keeffira yoo xiqqaate warra nama miliyoona 20 olii jimaa qaba har'aa addunyaa kanarra miliyoona 20 olii ittiin dhiyaatu. Walakkaan addunyaa tanaa jimaa qaba jarra. Jimaan bara harargee qofa keessa jiru garan abbaa jimaa harargee malee jimaan Oromiyaa tana naannoo Itoophiyaa tana yeroo Afrikaa tana biyya Farangiitti jimaan dhaabamaa jiru. Jimaa goggogaa qamaa jiru isa madditti jimaan qabamu. Bala boy adana rabasa ka koy egere bosmanta. Okay, dubbatu. Gaste sara ya basa. Okay, tamam. Dara keenya. Fatwa yoo barbaachisaa taate dhugaa rabbii san namni Qur'aana Islaamaa kana hin baratin hin jiru ijoolleen argeedha. Fatwa akkasii sarreen teenyaa nu gooteef dhuguma rabbii sa yoo jenne biyyi amantuun biyya ulamaahii guddaan akka addunyaatti jirtu Yamani. Yamaniin jimaa maa nyaatti? Maa nyaatti Yamaniin? Fatwa gaafa kana sitti makka dadhabani ulama itiji Yamaniin deebifne isatti hukumitti hin gaafanne hatta Saudi Arabiyaan tun dadhabde warri makka salaachisu dadhabe namichi Yaman keessatti fatwa godhe dalila deebiseef hayyee sheeyni guddaan Sheekh Musaa Suwaala feetan xayyaaraan koottaa feetan makiinaan koottaa abbaan haraam qabu ayaata agarsiisaadha ajee jira ayaata san nufiduudha malee amma namichi qalama afaan qabatee taa'uun maal jee parsantii 45 arginu keessa jirti hin sodaatinaadhaa jee kuni dhageeffadhu duguugaa dhala namaa duguugaa dhala sanyii namaa akka miskiinni wal fixu akka miskiinni biyya arabaattuu wal gataa jiru namni godhaa jiru jara kana jarrummaan dura duuba jiru amma dirree baafatan malee kara jimaatiin dhufanii dirree baafatan malee kana gaqqabaadha odoo dabbaal bichaara laaluun tahin kana hawaasni gurguddaan sheekotiilleen qeensiilleen feemasa walaa balaa qalaan ta'an dura dhaabbachuu danda'u qabdanii galatoomaa nagee anna bula. Okay, galatoom. Dabbal jarana. Maal gaafata? Okay, ta'u gaafate. Shayaan Awuriyoo sirrii jiraate please jawwaata dhufa ni gaafata. Keenyaaf jimaa kana. Yoo shayaan Awuriyoo sirrii jiraate jawwaata dhufa ni gaafata. Ama mitiiti. Ama kan jala jimaa kun durii sunuma jira. Gaafa Nabi Muhammad sunuma jira. Nabiran jiru wallahi nabiran jiru. Ati jimaa ni qabaata moo qabaata? Ay anjimaniin qamaaniin beeka anjima haram jechuu. Okay, shayaan Awuriyoo wajjin bakka takka jirtanii masjida tokko salaatanii qoy. Shayaan Awuriyoo mataa isaa jimaan qabamu amma keenyaa keessatti. Aye. Inkamu. Okay, gaafa biyyu ture qamaa turre. Oi, gaafa biyyu jiru qamaa turre. Gaafa durin beena jireenya isaa akka duraa laal amma fakkeenyaaf bika jimaa kanatti anawaari sin deeggaru laal waan takkaa jira laal akkamiin beektaa? No waan takkaa si gaafata. Duris numa jira gaafa waan takkaa si gaafata. Waan takkaa waan na gaafatu la. Qoy amma shee anawar wajjin qaamaa jirtame. Waan shee anawar gaafattu yaa shee anawar kiyya. Yaa bareedaa kiyya. Agile oguta kanaafsi please oguta kanaafsi. Yaa. Eeyyuma itti bani itti galakkisi agile. Galakkisi. Waan ajaa'ibaa namni kun jimaa jala turuu ajandaa kana keessatti maal dhufee dubbate malee namni kun jimaa jala turuudhaa fi suuraa rakkoon qabu. Agile itti bani sagalee qabu. Dhaabbateen gurbaa kanaan namni sheekoon kun jimaa kana jala turuu haasawa jimaa simaanus gurbaan kun. Tiburba gurbaa waliin beekuun himaan irraa hin dhusuusin dhageeffadhu. Obsi gurbaa obsi. Sagalee itti bani. Namni kun jimaa jala haasawa jimaa kana keessa turuu isaatiif waan kijibaa takka. Amma dura waa'ee Sheekh Bakri Sabaloo jimaa irratti haasa'u jee haasa'ummaa inni as gubbaa haasa'u jiruun osoo saarchi godhuu afaan dhufee Sheekh Bakri Sabaloo ammoo maatiin isaa viidiyoo intarvii godhan takka irratti nama halkan sadi guutuu walitti dhaabee qaba ujaanii gizee haasa'uun. Kunuun laala mana isaa sangartee mi warra Amiir Shawifaa intarvii godhe Amiir Shawifaa. Intarvii sana keessatti obboleettii isaati intala isaati immoo namni tokko halkan sadi qamaa bulaa inni immoo obboleettii. Halkan sadii qama'uu danda'a itti walitti dhaabee Sheekh Bakri Sabaloo. Waa'ee Sheekh Bakri Sabaloo immoo waan inni haasa'u dhageeffadhu reeti. Namichi kun kijibaadhaa giseen siin jiru dhageeffadhu. Biraa fagaadhu sigalee jimaan tuqiinii kanaaf biraa fagaadhu Sheekh Bakri Sabaloo. Sheekh Bakri Sabaloo alaa kutaa. Mee gabbuusi gurbaa kana.
Gabbu daa si godhuu dubbate. Fatwaa godhee je eenyu alima gartee muftii Suudii ka Ibnu Baas duraa tokko Ibrahim injimaa hedduu khilaafa guddaa qabdi. Sheekh Bakrii Sabaloo haraamii fi halaal irraa odoon dubbatinii waan je Sheekh Bakrii Sabaloo waan je jimaan tuqinii karaaf subiraa fagaadhu sagaallan immoo re'eedha ka nyaatu baalaa je kunoo wanni walaloo isaa dhaggeeffachuu dandeessi. Walaloo Sheekh Bakrii Sabaloo jimaan tuqinii karaaf subiraa fagaadhu sigalee sagaallan immoo re'eedha ka nyaatu baalaa. Namni kun waan kanaan qoosu zamaan ture viidiyoo isaa hunda jala deemtee olaalte ammoo inni haasa'u kun yoo fiddee isa gaafate Sheekh Bakriin eessatti kas jettee hin harkachuu dandeessu. Maatiin isaa seenaa Sheekh Bakrii gizee haasa'u. Sheekh Bakriin nama guyyaa 2-3 walitti dhaabee qabamuu danda'u jaanii haasa'u. Sheekh Bakriin nama rabbi rahmata isaanii haa godhu nama Oromoo fi amantiillee ceesisee bakka kanaan gahe. Namni kun karaa harkate hundaan tarii ooyiruu jimaan qabu tahaa bakka itti dhalate sanitti takka jimaa gogogaa biyya faranjii ergatee jalaa maallaqni biyya faranjiitti jalaa hafe tahaa. Namni kun rakkoo addaa jimaa kanarraa qaba. Namni shaanawar jettaniin kun rakkoo addaa qaba. Mee namni itti dhiheenyaan isa beeku gaafadha. Takka jimaa biyya faranjii ergatee jalaa hafe takka biyyatti ooyiruu jimaan qabu ollaa isaatti namni mana gaggaarii ijaarratee makiinaa bibbitatee keessaa'uu nama naannoo qobbooti jettanii naannoo sanitti namni jimaan jireenyi hedduu jijjiiramee ooyiruu dhabee biyya Keeniyaa san taa'uu jira ta'a. Rakkoon inni jimaa irraa qabu ta'a addaati. Gaafadhaa nama kan namni itti dhiheenyaan wajjin jiraatan. Rakkoon ati jimaa irraa qabdu maali? Kana hunda silaa si kijibsiisu. Jaa gaafadhaa. Haaqilee ilaali jira keenya. Kanallee naa godhi wanni beekuu qabdanii. Dubbiin jimaata kaate tun maaliif kaate? Jira keenya jimaan waggoota 8 dabre kan hedduu gabbu'eetu ture gatiinsaa. Dhiyoo tana garuu baatii takkaaf hedduu qaala'e jimaan taariika keessatti takka akka ammaatti qaala'een beeku yeroo amma jiru kanatti. Sababa kanaaf kiiloon takka urannii 70,000 taate dhiyoo tana. Magaalaa Wadaaitti. Lammaffaa deebisii jimaan ooyiruun takka ooyiruun guutuun miliyoonaa fi 500 gurguramu jirti. Jimaan urannii jechuudha. Sababa kanarraa fi mootummaan akka waan kanarratti xiyyeeffannaa kan nu godhuudhaaf Soomaaleen Arsii keessa jirtuu fi Soomaaleen Harargee keessa jirtu waltaatee jira keenya shira kana bante. Akharamiin dhufan ammaas karaa amantaatiin abbootii amantaa gurguddatti fayyadamanii siistama waan kana dalaguu jiran. Amma mee namicha kana dhaggeeffadhaa. Laala. sodaatanii ni jiru ummata harargee. Ummanni harargee paasentii 100 keessaa 45 Arsii keessa. 100 keessaa 45 Arsii keessa. Arsii 100 keessaa malee 15 harargee keessa. 100 keessaa 15 harargee keessa. 45 isaan xiqqaatee 45 mee 50 godhataa tokko hin jedhu 45. Wanda malee sodaatanii wayitu hin jiru. Yoo tolaallee wal bajeechu waliin deemanii haasa'uun dhorkaan qaba. Walumaaniin mataan gadi garagalfame. Doktor Kamaal mataa akka fayyadamu yoo gadi garagalfame maal irraa buufta? Garuu gaafni guutiin isinitti dhufu gaafa Doktor Kamaal hidhattanii harkaan qabdan. Gaafa maaliiti? Gaafa miidiyaa namallee mataa garagalchitanii. Gaafa harkaan qabdan namni jiraa wayii dhagee harkaan hin qabu. Kana jechuun gaafa inni tuqamee lolli labsamee jira keenya waan kana akka Oromootti ijoollummaan si komandootu nama kana akka qabdan jechuun barbaadani. Wanni kun waan biyya teenya san karaa Suudaan, biyyi teenya akka Suudaan taatu, akka Sooriyaa taatu, akka Soomaaliyaa taatu. Soomaaliyaa wanni wal ficcisiise wama kana dubbii nama tokkorraa kaatee lolli addunyaa first world war, second world war ka jennuun sanii lolli kun hundinuu dubbii nama takkarraa kaatee. Sanifu nama kana qabaa dandeessanii. Ammallee sheenawar eegi taa'ibsa biraa viidiyoo biraa ta sheenawar maqtaa biraa si fiduu dhageeffadha. Namni kun laal waan hawaasa keenya dhageeffadha. Wanni namni qabatuu qabu haasawaa namni jiru kana ti dhageeffadha. Namni kun dhugaarraa jeemoonii kijibee jaa. Namni kun rabbii miti ergamaa rabbiitii miti namni kun nama dhuunfaati. Namni kun kijiba jeemu dhuga jee haasawaa namaa kana dhageeffadha mee adda baasa. Viidiyoon kunillee kabiraati. Yaa fi warri qaba warri lulluuqatu tokko dargaggeessi bu'aata kan qabu. Bu'aata kan qabu. Kiisha kaayyatee bikka dalagaatti afaanni kaayyata itti dhiisa.
اتديسا إلا من نجيس جاني من نجيس جاني من التفان كايتا بكدلقا تبتدي كما أغرتي خيشة خايتي كما هو دكانا سابر قرطو اتكات كما أغلقا تولي تكات كما مخينايو أوفت ترابيني سنديسو ما سيفاني تغران سنديسو ما الفكس بيا خمت تمو بيا خمت ترابيني خسي قبل ولماذا مالف بيجي بلا غرتي يو جما غرتي مالف سفلفت وري غري سجفتي غري سفلفت سنديسن إنكان لأنه حواسة دامي ودونه حواسة دارا ود شكي تكمله سلاو غرغرتو دلنو ملا آرمن سيغلي أبا غرغرتو فدلنو دلنو ملا هندلني أبا هندلني غرو درغيسي كان كماني بود دودن ديش asbiratti amala jimaarraa kijiba inni kijibe ilaalgaa kijiba gizee jaan kijibni kasheehaatii fi haaqileen qabu beek kijibni inni kijibe keessa namni jimaa qame hin dalagu je oorutti ni dalaguun laal bakka dalagaatti dukkaana keessatti makiinaa keessatti hin qabu manatti qamaa je tarii namni kun jimaa ni beeka osoo namni jimmaa namni shawaa namni wallaggaa tokko akkana je no waa'ee jimaa hin beeku jechuu ni danda'ama. Nuyi warri harargee kun jimaan eessatti qaqamaamu abbootiin teenya akkamitti qabaatee akka dalagattu ni beekna. Jimaan qamaatiin isaa haala akkamii likkitti nama beeku sheekan war. Kijibni sheekaa fi haaqileen qabu beeka. Aanaa fi atiin qabu. Kijibni kijiba. Sheekan warammoo waan jee jimaa qamaanii makiinaa ofutti tiraafiin isin dhiisuu jee. Keessattuu naannawaa harargeetitti Itoophiyaa keessatti bakka tiraafiin jimaa qamoo jirta jee si adabuun agarre. Farshoo biyyi farshoo dhugee makiinaa oofu. Biyya namni farshoo dhugee haayilaandii farshoo bira kaayee makiinaa oofu keessatti noo kijibee kunis kijiba. Sheen kaabaluun qabu. Ammallee maas biyya gariititti nama jimaa qamanii ajjeesanii je. Addunyaa rabbiin uume tana keessaa biyyi jimaa qamaateettee nama ajjeeftu hin jiru. Saawud Arabiyaatti adabbiin jimaa baatii sadii. Yoo farshoon bira hin jiraatin yoo ati daldalatti hin jiraatin adabbiin jimaa biyyi hukumii shari'aatiin Saawud Arabiyaatti dhoorgaa waan qabuuf baatii sadii sheen warafaan isaatiin biyya gariitti nama jimaa qamanii ajjeesanii je. Mee addunyaa rabbiin uume tanarraa ani Suudiin jira biyya jimaan itti ollaa isii irratti seenu maallaqa keenya nu harkaa fi tajaajila dhoorkaa gooteen jira baatii sadii adabbii qabda. Ji'a sadii sheekas hin murteessa waan jimaa qamaateef waan jimaa daldalteef yoo qamaate qamaati san lafaa fudhatee takkaa namni si kannee yoo qamaate sa'aa 24 qofa hidhamta jimaa qamaateedhaaf Suuditti sa'aatii 24 hidhamta yoo duuda baattee deemteen ammoo baatii sadii yoo abbaa daldalaa taate ati ni hidhamta sanii ol sigalee daldala yoo taate waan dhoorkaa ta'eef qaba malee nama ajjeesan bakki sheeyanawaa afaan isaatirraa dhageessanii jimaa nama qama'ee ajjeesan mee biyyuma tamime mee deeggartoonni isaa warri isinii sheekaa mee lafuma rabbiin uumerraa biyyitti nama jimaa qama'ee ajjeesan tami taaka Itoophiyaa keessatti yoo jimaa serkatti afaanitti erkee tiraafiikni bakkitti makiinarraa si buusu tamime lama. Itoophiyaa keessatti jimaa namni dalagatu hin qama'uu hajuu kana mee haadhaa fi abbootiin teenya tanuu dhalte akkamitti akka qamaanii ooyiruu walii akaafan jimaa guuzaa jaanii akkatti cabuu ni beekanii mee kanaanoo hangamta akka namni kun kijibaadha. Hayya anaa kijibe moo isaa kijibe sagalee isaatiin isin dhageesse. Laali haaqilee wayin siiradda balaa maammeen haa fudhatu jara keenya waan beekuu qabdanii yoo islaamummaa taates Oromoo keessaa yoo kara seenaarra dhaabbannee dubbanne taate Oromoo keessaa namni jalqaba islaamummaa fudhatu nuyi jara keenya. Oromoo islaamummaa fudhanneeti islaamummaa nuutu nama islaamummaa harargee tanarraa deemee arsii geesse beekna nuti. Jara dhugaa rabbii olii himneesi seenaa keessatti yoo jaarraa 18ffaa 16ffaaf duba deebine nama eega islaamummaa Oromoon harargee fudhattee booda nama islaamummaa harargee irraa fuudhee arsii geessee uummata arsii kana islaamummaa fudhachiises ni beekna. Kunis lafa jira seenaan lafa jira. Islaamummaa ta'es abbaa farcaala beekna. Lammaffaa jimaan yoo rakkina qabaateen karaa qorannootiin jimaan keemikaala lama of keessaa qaba. Keemikaalli kafanii fi katanii jedhama. Keemikaalli kafanii fi katanii yeroo ammaa nama tokko fakkeenyaaf yoo akka tasaa qabbanti dhooyte jalqaba wanni diramuuf lilmeen si diranii kafanii fi katanii sanii rakkoo takka illee qabu jirana. Kanaas irra walii galuu danda'u qabna. Waa'ee jimaa irraa naasaa hin hame. Islaamummaa ta'es islaamummaa nuutu gama keessan fide. Egaa islaamummaa fudhannee booda gama keessan dhufte islaamummaani kanaas beekuu danda'uu qabdanii jaarraa 18ffaa 16ffaaf duba deebi'a. Jimaa kun akka lamatti deemu. Qoyee jii kiyya maammee fudhadhu.
Laal jimaan akka lama Maamee kanas dura ture guuta kadhiifama. Anillee waa tun caatii dubbadhe dhimma hidhaa deemu kanarratti jira. Yeroo obboleeyyan dhageeffadhaa. obboleeyyan xiqqoo anis utuu waa dubbadhe dhimma kanarratti